Guyyaa har'aa abbaan alangaa himatawwan obbo Taayyee Danda'aa irratti banaman sadan keessaa tokko fooyyessee dhiyeesse. Deetaa ministeera nagaa kan turan obbo Taayyee Danda'aa erga aangoorraa kaafamanii booda himatawwan irratti dhiyaate keessaa itti fayyadama meeshaa waraanaa seeraan alaa kan jedhuun hidhaan waggaa 7 fi ji'a 2 itti muramuun ni yaadatama. Erga himata kanaan adabbii murtii argataniin booda ammoo himatawwan haaraa 3 irratti banamuun dhimma isaanii mana murtii olaanaa federaalaa dhaddacha lidataatti hordofaa jiru. Himata jalqabaan humnoota biroo waliin waloomuun hokkora kaasuun mootummaa filame humnaan diiguu, himanni lammaffaa raayyaa ittisaa ilaalchisee odeeffannoo sobaa fi dogoggorsiisaa ta'e dubbataniiru kan jedhudha. Himanni sadaffaan ammoo gaaffiif deebii miidiyaa Horn Conversation jedhamu irratti taasisaniin sirna seeraan hundaa'e irratti duula gochuun yakka mootummaa sarbu kan jedhanidha. Yakkoota isaan ittiin himataman sadan keessaa himanni tokkoffaan seera yakkaa bara 1996 ba'e bu'uureffatee yakkoota keewwatawwan biroo keessatti eeraman kan waabeeffate waan ta'eef akka fooyya'u manni murtii beellama darbe irratti jala murtii kennee ture. Abbaan alangaa himata kana fooyyessee akka dhiyeessu bu'uuruma ajajameen beellama har'aa irratti himanni kun fooyya'ee dhiyaachuu abukaatoon obbo Taayyee Danda'aa obbo Abarraa Nugus himaniiru. Abbaan alangaa bu'uura ajaja mana murtii kanaan dura kennameen himata tokkoffaa sana fooyyessee dhiyeesseera. Himanni fooyyee kun nuus nu dhaqqabeera. Himannichi dhaddacha irratti erga dubbifameefiin boodas manni murtii yaada amantaa fi waakkii yoo qabaatan obbo Taayyee gaafateera. Obbo Taayyeen yaada amantaa fi waakkii yoo qabaatan manni murtii gaaffii dhiyeesseef waan biraa osoo hin dubbatin callisaan mormaniiru. Abbaan alangaa callisa isaanii kana akka mormanitti haa ilaalamu jedhee manni murtiis kanuma fudhateera. Obbo Abarraan seera fooyya'ee dhiyaates akkasiin ibsaniiru. Kanaan dura himanni irratti dhiyaatee ture obbo Taayyeen olola garee hidhattootaa deeggaru adeemsisaniiru kan jedhu ture. Abbaan alangaa keewwata seeraa irratti eerame dimshaashaan osoo hin taane seera baaqee obbo Taayyeen ittiin himatu akka dhiyeessu gaafatamee ture. Kun seera yakkaa bara 1996 ba'e keewwata 257 irraa gara keewwata 238 keewwata xiqqaa tokkotti fooyyeera. Seerri yakkaa keeyyanni fooyyee kun heera mootummaa fi sirna heera mootummaan hundaa'e humnaan diiguu kan jedhuu fi qabiyyee hedduu kan of jalatti hammatee jira. Gama kaaniin ammoo beellama darbe irratti manni murtii obbo Taayyeen cancalaan osoo hin hidhamin mana murtii akka dhiyaatan ajajus har'a yeroo beellama mana murtiif dhufuuf jedhan harka isaanii hidhuuf gaafatamanii diduu dhaddacha irratti ibsuu abukaatoon isaanii himaniiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp haasaa waggaa tokkoffaa gara aangootti deebi'ee milkeesse jedhu ilaalchisuun taasise keessatti dhimma Itoophiyaa fi hidha laga Abbayyaa Itoophiyaa ammas kaaseera. Dubbiin Tiraamp ammaa kun xalayaa pireezidaantii Masrii Abdel Fattah al-Siisiif ergeen Ameerikaan dhimma hidha laga Abbayyaa irratti Itoophiyaa fi Masrii araarsuu akka barbaaddu ibsee guyyaa 4 boodadha. Doonaald Tiraamp yeroo garaagaraatti dubbii dhimma Abbayyaa fi hidha Abbayyaa irratti dubbatuun ni dogoggora. Ammayyuu ittaana kana qopheesseera. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dogoggoraniiru. Marsaa lammataan Ameerikaa erga hoogganuu eegalanii waggaa tokko guutaniiru. Waggaa tokko kana keessatti wantoota dalagan tokko lamedhanii sa'aatii dheeraaf dubbataa turan. Kana keessatti maqaan Itoophiyaallee ka'eera. Pireezidaant Tiraamp Itoophiyaa fi Masrii irra deebiin araarseera waraana keessaa baaseera jedhanii dubbataniiru. Egypt and Ethiopia were going to fight over a dam and I got them to stop. Masrii fi Itoophiyaan sababa hidha ijaarameen wal waraanuuf turan akka dhaabaniin godhe. Hidha yaa'a bishaanii laga xiqqaa Naayil jedhamurraa dhufu dhaabuu Itoophiyaa keessatti ijaaran. Ani yeroo hundaa Naayil akka Masrii keessa ta'ettan yaada. Naayil piraamidoota waliin bareeda. Isaan garuu ni hidhan. Hidhaa kana eenyu akka kaffale beektu? Yuunaayitid Isteetidha. Akka ni yaadutti addunyaa irratti hidha guddichaadha. Akkamiin kuni ta'ee jedheen dubbadhe. Maaliif kana goone? Maallaqaan gargaar. Biyyi kuni hin beeku tarii pireezidaantii Rippaabilikaanii garuu natti hin fakkaatu. Garuu Demokiraatii natti fakkaata. Waan fokkuu dalagan. Masriin bishaan gaa Naayil keessaa hin qaban. Bishaan kana bashannana, daawwannaa fi turizimiif fayyadamu. Sababa isaa hin beeku hidhaa guddaa ijaaran. Asirratti amma waan dalaguun qaba. Inni jalqabaa Tiraamp kan isaan dubbatan waraana dhaabuudha. Dhuguma biyyoonni lamaan dhimma hidha Abbayyaan waggoota 13 oliif marii gaggeessaa turan. Marii kanaanis waliin galle yookiin immoo waliigaltee irra hin geenye. Kanuma keessa garuu Itoophiyaan hidha kana ijaaraa
bishaan guutaa, elektirikii maddisiisaa ji'oota muraasa dura ifatti eebbisiisteetti. Waggoota dheeraaf Masrii fi Itoophiyaa gidduu kan ture muddama dippiloomaasii malee waraana miti. Dhuguma yeroo adda addaatti walitti dhaadachuun gama biyyoota lamaanii dhaga'amaa tureera. Inumaa dhiyooyyuu pirezidaantiin Tiraamp biyyoota lamaan kan araarsuudhaaf akka qophii qaban ifatti dubbataniiru. Itoophiyaan deebii kennuudhaaf baattu Masrii fi Sudaan waamicha Tiraamp kana fudhataniiru. Kanaaf dubbii Tiraamp kana gaafa laallu biyyoota lamaan gana gidduu waraanni akka hin jirre ifatti mul'ata jechuudha. Lammaffaa Tiraamp dubbii isaanii keessatti maal jedhanii Itoophiyaa keessatti hidha bishaanii laga xiqqoo Naayil jedhamurraa hidha dhaabuu ijaaraneedhaan. As keessatti wanni Tiraamp dubbatan tokko jira. Dhuguma hidhi Itoophiyaa keessa ijaarameera. Ifattis eebbifameera. Dubbii Tiraamp keessatti laga xiqqoo Naayil jedhamurraa jedhan. Garuu dhugaadha kun odeeffannoowwan garaagaraa irraa gaafa laallee kun dhugaa kan taane ifatti mul'ata. Akka ragaaleen garaagaraa agarsiisanitti lagi Abbayyaa addunyaarraa Afrikaarraa yoo miti laga dheeraa jedhamuun beekama. Fageenyi isaas kiiloomeetira 6,600 olidha. Kan Itoophiyaa keessaa ba'e Sudaan akkasumas immoo Masrii achi keessaa ba'e immoo galaana Meeditiraaniyaan seenu jechuudha. Sadaffaa Tiraamp dubbii isaaniin bishaan gahaa Naayil keessaa hin qabdu jedhan. Irra deddeebiin dubbii dubbataniin Masriif akka oogan yookiin immoo Masriin haala yaaddeessaa keessa akka jirtu dubbataniiru. Hidhi Itoophiyaan ijaartee humna elektirikii maddisiisa. Humna elektirikii maddisiisis immoo akka gara Sudaanii fi Masriitti ce'u aangawoonni Itoophiyaas dubbataniiru, ekspertoonnis kan irra dubbataa turan. Masriin kana duraa yaaddoon isheen ibsataa turte hidhi Itoophiyaan ijaartu hamma bishaanii na bira ga'u hanqisa jette malee bishaan sana hudhee hambisaa hin jenne. Tiraamp garuu dubbii isaaniin hidhi kun akka bishaan Itoophiyaa keessa hanqisu warri Masrii immoo akka rakkoo keessa jiran irra deddeebiin dubbataniiru. Kanaafuu dubbiin Tiraamp inni kunillee dogoggoraa jechuudha. Arfaffaa rageenyarra. Tiraamp waggaa darbe keessatti wantoota raawwatan yeroo ibsan wanni isaan ibsan tokko immoo waa'ee hidha Itoophiyaan ijaarte irratti Ameerikaatu maallaqaan tumsee jedhanii dubbatan. Dhimmi kun lammiilee Itoophiyaa gurra bu'ee ture ji'oota muraasa durallee jechuudha. Pirezidaantiin Tiraampis irra deddeebiin dubbataa turan dhimma kana. Namni baay'ee kan beeku lammiileen Itoophiyaa maallaqa ofii isaaniin tumsanii hidha kan akka ijaaranidha. Tiraamp immoo akka Ameerikaan tumsite irra deddeebiin dubbataa turan. Aangawoonni Itoophiyaa kallattiin dubbatanii beeku yookiin deebii kennanii beeku. Fakkeenyaaf ji'oota muraasa dura waajjira qindeessaa ijaarsa Abbayyaarraa deebiin kenname jira. Dubbiin Tiraamp dogoggoraa jedhaniiru. Irra deebiidhaanis Ameerikaan yoo maallaqaan fandii yookiin immoo tumsitee jiraatte ragaa dhiyeessitu jedhanii dubbataniiru. Shanaffaa rageenyeerra. Tiraamp dubbii isaanii maal jedhanii akka yaadutti addunyaarraa hidha isa guddichaadhaan. Dhugaadhaa hidhi Abbayyaa Itoophiyaan ijaarte Afrikaarraa guddaadha. Garuu addunyaarraa miti. Kanaaf wanti irraa hubatamu dubbiin Tiraamp keessumaa waa'ee Abbayyaa, waa'ee Itoophiyaa, waa'ee laga Abbayyaa dubbatan akka dogoggora ta'edha. Itoophiyaan buufata xiyyaaraa idil addunyaa Bishooftuu waggaatti imaltoota miiliyoona 110 keessummeessuu fi Afrikaatti tokkoffaadha jedhame ijaaruu jalqabdeetti. Buufatni xiyyaaraa baasii doolaara biiliyoona 12.5 gaafatu kun lafa hektaara 3,500 irratti ijaarama. Yeroo buufata xiyyaaraa kana ijaaruun ministeera muummee Abiy Ahmed dabalatee aangootaan jalqabsiifametti dubbii ijoo ta'an keessaa tokko waa'ee arkitekti Zahaa Hadiididha. Zahaa Hadiid ogummaa ijaarsaan wal qabatee ogeeyyii bebbeekamoo addunyaa keessaa tokko yoo taatu garee gorsitootaa diizaayinii buufata xiyyaaraa Bishooftuu keessaa tokko kan Zahaan hundeessite Zahaa Hadiid Arkitektis jedhamudha. Dubartiin jabduun dhaabbanni ishee buufata xiyyaaraa Bishooftuu waliin ka'e kun eenyu? Hamza Hussein kana qopheesseera.